Rasiifarri kun akkuma argaa jirtan Supermax F18 yookiin F18 Power Super Tech jedhama. Kana egaa kun anteenaa Wi-Fi dha. Kuni keebila diishii kana irraa baasnellee diish kana baaseetiin isin garsiisa. Akkuma argaa jirtan diish irraa hambiseetiin jira. Kun keebila TV deemu kun sokkeeta kun anteenaa Wi-Fi dha. Connection jechuudha. Kun ogama kaaniin TV Bein Sports to Apollo serveriidhaan tapha kubbaa miilaa salphumatti hordofuun ni danda'ama. Kana akkaataa agartee Apollo kanatti waan ta'ettaniif kan isin daawwachiisan afaan tura. Akkuma argaa jirtan serverri wanti Apollo appiidhaan dalagu jira. Beekiin akkuma isin jedhe Supermax F18 kataphatamaa jiru tapha agartee liigii Faransaay Premier League Champions League taphoota hundaa'u connection waan megabyte-dhaan jechuun Wi-Fi agartee keebila mana galu kanaan fayyadamuu ni dandeessa. 4G bilbila irraatti illee namatti agaruu bilbila yaaluun xiqqishanii ulfaata. Connection mana qabaattee qalaalumatti haala kanaan fayyadamtaa jechuudha. Itti aansuudhaan akkamitti asirra dhufnaa kan jiru Isaabeetiin TV isin garsiisa. Bahijaa Injaanin yes. Isaabeetiin jiru. Apollo jaa kun Apollo kan akkamitti irra dhufnaa kan jennu taate Good TV jalqaba. Amma kun chaanala duraan keessa ture chaanalli akkuma argaa jirtan wanta irraa baasetu keebila LNB waan irraa baaseef hojjechaa jiru meenuu dhohina. Installation jaa system setting jaa channel manager jaa network irratti okeenna network setting jaa network application jaa network application irratti okeenna Apollo kajuu dhufaa jechuudha. Apollo jira YouTube jira kunis online update dha kun RSS dha youtube karaa barreeffamaa dubbisu viidiyoo akka addunyaatti walii galaati kun quraana fakkeenyaaf quraana yoo asirra dhohite kana si fide jechuudha. Yesuus soddomman Faatihaan eegalee hanga gartee bismillah suuraa dhumaatitti akkana fide jechuudha. Hanga suuraa 400 existing jedhanii mobaayilaa fiidha kunis GM screenidhaan bilbila wal qunnamsiisuuf gargaara. Kunis Xstream IPTV dha. Amma kalaaluu barbaanne Apollo waan ta'eef gama Apollo deemtanii Apollo akkuma agartan taa'anii eegalee jiru. Kanaa kanarraa jijjiiruu feetanis okkeewwan dhootanii Bein Sportii hundi keessatti hammatee qaba. Bifa kanaan jechuudha. Saniifuu salphumatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Maaluma amma akka jettan kana salphumatti kan hojjetu. Kana guys video biraatiin hanga walitti chaanatti like share subscribe godhuun dagatiin anis hin jaa jazakumullahu khair.